كم جرت هنا؟ لا ما تايقة. لا ماما لا أفوري. أفوري. دعوة دودا ومسيرة الرهات سينا. واسمع بجنة. الرهات سينا. ما جتيني. أنا بوس. هات سينا. أما بيا بقى كنا كيستي الموبرة بالورا كابرا في دويا جتة بيا في دويا جتة وقولت سينا كيريا أتري يلا ne biyarra fanyatti Jurre tayyara jirra. yaara nan keessa jirti duuba isu xiyyaarri kun osoo irraa bu'aara kun argitanii argaa jiran ittiiriyaa Itoophiyaa dhufaa jirti kanaafi intala hangafa jalqaba irratti ilmoo baranne simachuu irra xiyyaaratti eegaarra akka rabbiin dhagayaa wal nu garteessu As keessee amma. gadi baasu kaayii godhaa na ratana malitti dhagame Gammachuudha amma guyyaa meeqa eegnee yeroo meeqa paarti jennee manaas baanee hafnee amma inshaallah kun kan dhumaatti dhuftee as seenteetti. Hundaa'edha halkan ta'a sagaleetti as jirra. Egaa uummanni guutuun nu wajjin ka'ee Gadda kun amma gadda irraa torbee karaa kana nama guddaan dhufuu rakkoodha inni baay'ee ulfaata. Alaa kulli halkanum talatii hangafaatu dhufaara hundumti keessanuu seenaa foonti lakkoo abaabila yoo ta'u jiranii bakkiin faatti fishaan faatti haati faqqee faatti illee reedii faatti illee garana jiranii guddaafuu ija itti dhuftee miira maatiitti dabalamu itti dhagamu walumaan laallaa ammas itti dhagamu tura. Dhufa isin simachuudhaaf jechuudha asumatti jechuudha eerpoortii kana keessatti argamna inshaallah gammachuudhaa fi daqiiqaa muraasatu hafee jira ta'inni eegu jirra haadha seenaa beekamu sitti deemee Ay gala. Baay'ee kabajamu. Kantoota hordoftoota seenaa qabsanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Itti fufi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota yuutuubii Umu Seenaa jechuudha. Anda sitti dogongoree maaliif dogongoreen? Guyyaa addaa kana jechuudha maaliif bakka kanatti argamu? Yaa jaarsi bakki beekamaa lafaa deebi'a. Simannaa jaarsa kiyyaati illee jechuun keessanii oolu garuu gara dhumaarratti hin laaltanii inshaallah jechuudha intala nama guddaa intala sanyii guddaa intala jechuudha biyya chaayinaatti albalaman fakkaam jedhee baay'ee guddaan saba kanaaf jecha barate jechuudha intala Dr. Asiisitu biyya chaayinaa irraa dhufa isin simachuudhaaf jechuudha asumatti jechuudha eerpoortii kana keessatti argamna inshaallah gammachuudhaa fi daqiiqaa muraasatu hafee jira ta'inni eegu jirra haadha seenaa beekamu sitti deemee seenaa kan ta'e gara chaayinaa kana geessuudhaaf akkamiin akka amma chaayinoonni kun oomuyattii kana kabbabanii haga ammaatti kun ofiyaa jiranii chaayinaa wajji gad dhufaa jirti afaan oromoo beekti jiru Afaan Oromoo beektiree kan beektu bakki namni waan abbaaf hin wallaalu waan ta'eef nuti illee muraa tokko sana wanta takka baratteetti. Yaani nagaa gaafachuu hin dandeessan. akka koi walii galtan isin fakkeenyaaf Rakkoon qabu ni haa yoo jenne siin achumaan siin dhangalaa. amma mucattii kun afaan chaayinaa kana malee afaan biraan hin beektu simee Googilii keessa deemnee ganaa sagalee kana achiin asii walitti daddabarsinee waliin haasofna akka rabbi beekutti. namni waan ofii hin dhaqantu yaaduudhaadha. Akkasii intala Dr. Asiisitu jechuudha biyya chaayinaa irraa dhufa inshaallah kan waliin arginu ta'a viidiyoo jechuudha walitti deemina qophii biraatiin. Thank you. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra akkuma abbaa seenaatti abaabooti deemte. Yeruma hundaan seenaa roomaantikiin kan abbaa seenaatiif akkanatti abaabu. Kam jirtu sinaa? Lama ta'iga. Lama maadha afurii. Afurii. Daawwattoota Umu Seenaa har'a haati seenaa Osumaaf jennee. haati seenaa maal jettee abaaboo haati seenaa amma biyya baqaa kana keessatti ilmoo biraa dabalurraa kan biraa fiduu wayyaa jettee biyyaa fiduu wayyaa jettee obboleettii seenaa hiriyaa asii yarraa fidee
xiyyaarri kun osoo biraa bu'aara kun argitanii argaa jiran Itiyoopiyaa Itoophiyaa dhufaa jirti kanaafi intala hangafa jalqaba irratti ilmoo baranne simachuun irra xiyyaaratti eegaarra akka rabbiin dhagayaa wal dhugaan dhiyeessu gadi baasu faayii godha na haadhata namatti dhagame gammachuudha amma guyyaa meeqa eegnee yeroo meeqa dhufaarti jennee manaas baanee hafnee amma inshaallah kan dhumaatti dhuftee as seenteetti hundaa'idha halkan ta'a sagaleetti jirra egaa uummanni guutuun wajjin bahee gadda kun amma gadda rafne karaa kana nama guddaan dhufuu rakkoo daa'imni baay'ee ulfaata alaa kulli halkanuma talatii hangafaatu dhufaara hundumti keessanuu seenaa kooti kun abaabila yoo ta'u jiranii bakki bishaan faanti waan tillee faanti garana jiranii guddaafuu biyya itti dhuftee miira maatiitti dabalamu itti dhagamu walumaan laalla amma itti dhagamu tura. Nuun illee asitti argamti obboleettii seenaa taqabbaluudhaaf seenaan illee kunoo hiriyootan ofii affeerte seeniyyee maa dhufte adda? Woy akkanatti taamaaree? Maaltu sitti dhagahame hagam eegdee obboleettii kan kee kana? Abbaa seenaa maal mana sarri onaa bittee of nyaan hin qabdu bakka itti hintineetu. Tura kakak. Kameraman ini. Mami, halo wala nun.